Akkam jirtan kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan jaalallee Entertainment har'a qabannee kan isinii dhiyaanne barnoota kutaa 12ffaa Ji'oogiraafii Yuunistirii Paartii 3dha. Kunis waa'ee adaptation and mitigation strategy to climate change jedhuuti. Kana jechuun immoo tooftaalee madaqsuu fi akkasuma salphisuu jijjiirama qilleensaa jechuudha. Jijjiirama qilleensaa salphisuu fi akkasuma madaqsuudhaaf istirateejii yookaan tooftaawwan itti fayyadamaman akka armaan gadiitti nuuf dhiyaatee jira. Mee bal'inaan waliin ilaallaa. San dura namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun dagatina. Namoonni immoo maatii keenya taatanii jirtan akkuma aadaa keessanii laayikii gochuun nu faana tura. Galatooma. Abbaan keenya hawaasa barsiisu si janaa jenullee na dindisu. Oduu gammachiisaa barattoota YouTube chaanaalii keenya fayyadamaa jirtan hundaafuu barnoonni ikoonomiksii yeroo gabaabaa keessatti yeroo guyyaa 3-4 amma torbee tokkoon guunnee keessatti eegaluuf akka deemudha. Barumsa kana lefaatii yookaan dafqa guddaadhaan waan finneef yeroo gabaabaa keessatti baay'inni hordoftoota keenya akka dabalu abdii qabna. Kanaan dura waadaa gallee turre waadaa keenyas isiniif mirkaneessaa jirra. Climate change is one of the all-encompassing global environmental changes likely to have deleterious effects on natural and the human system jedha. Kana jechuun immoo jijjiiramni qilleensaa jijjiirama naannoo addunyaa hunda hammate akkasuma sirna uumamaa fi sirna namaa systemii human system and the natural system kan jedhu ecosystem and infrastructure jechuun immoo sirna bu'uuraalee misoomaatii fi akkasuma sirna ecosystemii kan dinagdee irratti ikoonomiksii irratti dhiibbaa hamaa geessisuu malu keessaa isa tokko jechuudha. Wanni kun waan dhiibbaa hamaa addunyaa hunda irratti uumuu danda'u jijjiirama qilleensaa jedhamee akka beekamu isinis ni beektan jedheetii yaada. The risks associated with in call for a broad spectrum of policy responses and strategies at the local, regional, national and the global level jedha. Wanna kana jechuun balaawwan sababa jijjiirama qilleensaatiin mudatan kuni balaan isa kana waliin wal qabatee dhufu deebii imaammata yookaan istirateejii isaa waliin wal qabatu tarsiimoo bal'aa fi tarsiimoo bal'aa naannootii fi sadarkaa biyyoolessaa akkasuma sadarkaa addunyaa yookaan giloobaalii, naashinaalii fi riijinaalii akkasuma lookaalii akka naannoo tokkoottis waan ajandaa guddaa ta'e irratti hojjetamuu qabudha jechuudha. The United Nations Framework Convention on Climate Change or UNFCCC highlights two fundamental responses strategies jedha. Konvenshiniin bu'uura jijjiirama qilleensaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin hundaa'e yookiin UNFCCC kan jedhamu kuni tooftaalee deebii bu'uuraa lama ibsee ture jedha. Istirateejii two fundamental response strategy kana ibsee ture. Tooftaaleen kunneen maali kan jedhu immoo mitigation and adaptation jedha. Kana jechuun immoo jijjiirama qilleensaa madaqsuu yookaan immoo jijjiirama qilleensaa salphisuu jechuudha. Waa'ee kanaa immoo gadi fageenyaan ilaalaa kan deemnu ta'a. Will mitigation seeks to limit climate change by reducing the emission of greenhouse gases and by enhancing sink opportunities jedha. Kana jechuun immoo jijjiirama qilleensaa salphisuu jechuun amma gaazii greenhouse irratti gadi dhiifamuu fi akkasuma siinkii gadi dhiifamu kana daangeessuudhaan kan yaalamu yommuu ta'u jedha wanni kuni. Akkasuma immoo adaptation aims to alleviate the adverse impact through a wide range of system specific action jedha. Kana jechuun madaqsuun yookaan adaptation jechuun dhiibbaa hamaa dhufuusan salphisuudhaaf kan akeeku karaa bal'aa ta'e gochoota sirna
addaa yookaan specific action jedhamu irratti hojjechuudhaan sirna qilleensaa amma jiru kana madaqsanii kan biraa akkan uumamne gochuu. Inni ammoo mitigation jedhu kan salphisuu jedhu balaa borii har'arra dhaabbatee dhufuu danda'u balaa san salphisuuf hojii hojjetamu jechuudha. Although both mitigation and adaptation measures must be pursued to tackle the climate change problem and to create an effective and inclusive international climate change regime jedha. Kana jechuun rakkoo jijjiirama qilleensaa kana furuudhaaf akkasumas sirna jijjiirama qilleensaa idil addunyaa yookaan kan internationally bu'a qabeessa ta'ee fi hunda hammate uumuudhaaf tarkaanfiiwwan salphisuu fi madaqsuu kan mitigationii fi adaptationii kun lamaan isaan hordofamuu qaban ta'ullee jedha wanni kuni. More attention has been devoted to mitigation in the past, both in scientific research and policy debate jedha. Kana jechuun immoo isaan kana lameenitti kan fayyadamu ta'ullee yeroo darbe keessa qorannoon saayinsii fi falmii imaammata jijjiirama qilleensaa keessatti xiyyeeffannoon guddaan kan kennamuuf mitigeeshinii yookaan salphisuudhaaf kennamaa ture jechuudha. Xiyyeeffannoon isaa baay'inaan madaqsuu irratti hin turre jedha. Sensitivity to the issue of adaptation has grown over the last couple of years, particularly after the IPCC third assessment report jedha. Ammoo dhimmi madaqsuudha yookaan adaptationii irratti miira qabaachuun waggoota lamaan darban keessatti guddachaa dhufee jira jedhe. Duraan kan ture salphisuu yookaan mitigationiidha. Amma immoo kan baay'inaan guddachaa dhufaa jiru madaqsuu kana. Keessumattuu madaallii sadaffaa kana waltajjiin eega sadde assessment reportiin kuni gabaasni kun erga kennameen booda xiyyeeffannoon guddoon sensitivii ta'ee adaptationiidha jechuudha. Mata dureen itti aanee jiru immoo climate change adaptation kan jedhudha. Kana jechuun madaqsuu haala qilleensaa kana akkamitti akka madaqfamu barachuudhaaf deemna mata duree kana jalatti. Climate change adaptation jalatti nootiin jiru according to intergovernmental plan on climate change, adaptation to climate change refers to adjustment in ecological, social or economic system in response to actual or expected stimuli and their effects or impacts jedha. Kana jechuun akkaataa pilaanii mootummoota jidduutti jijjiirama qilleensaa irratti hundaa'e jedhutti akka pilaaniin yookaan karoorri isaanii sun jedhutti jijjiiramni qilleensaa wajjin wal madaaluun sirnoota akka iikoolojii, hawaasummaa yookaan soshaalii yookiin akkasuma dhimma diinagdee keessatti ka'umsa qabatamaa yookaan ka'umsa eegamuu fi bu'aa yookaan dhiibbaan inni geessisu deebii kennuuf taasifamu waan agarsiisu impaaktii fi effektii qabaachuu bu'aa yookiin immoo dhiibbaa inni uumuu danda'u irratti hundaa'uudhaan wanni kun akka agarsiifamutti waliigalteen yookaan mootummoota gidduutti pilaaniin kaa'amee jira. This term refers to changes in process jedha. Jechi kuni yookaan waliigalteen waa'ee pilaanii mootummootaa kuni jijjiirama qilleensaa keessatti hojmaata adeemsa hojmaataa fi caasaa isaanii irratti jijjiiramni akka dhufu nuuf odeessa jechuudha. Practice and structure to moderate potential damages or to benefit from opportunities associated with climate change. Kana jechuun immoo caasaan miidhaa geessisuu danda'u giddugaleessa gochuudhaaf yookaan carraa jijjiirama qilleensaa wajjin wal qabatee jiru irraa fayyadamoo ta'uudhaaf waan kana pilaaniin mootummaa irratti hojjetamaa akka jirudha. The most commonly identified adaptation strategy in Ethiopia includes soil conservation, tracing, water harvesting, crop diversification,
changing crop planting, dates planting, trace and irrigation jedha. Itoophiyaa keessatti tooftaaleen madaqsuudha kan adaptationidha baay'inaan itti fayyadamamu yookaan adda baafamuudhaan kunuunsi godhamee fi Itoophiyaan jijjiirama qilleensaa ittiin to'attu kunuunsa biyyeedhaaf taasisuu akkasuma biqiloota baala qaban yookaan biqiloota baalaan hidda biqilchuu danda'an jirmarraa kan marguu danda'an kunuunsu akkasuma bishaan walitti sassaabuu yookaan water harvesting kan jedhu akkasuma midhaan adda addaa gochuu wal taraadhaan facaasuu jechuu isaa irra fayyadamame marsaatti aanu fayyadamamuu dhabuu fi guyyaa dhaabbii midhaanii jijjiiruu faan Itoophiyaa keessatti ni fayyadama biqiltuu dhaabuu fi jallisiifaa kan dabalatudha jechuudha. Itoophiyaa keessatti wanti godhamu adaptation keessatti inni itti aanee jiru immoo type of adaptation kan jedhu kana jechuun gosoota madaqsuu haala qilleensaa jedha. Gosa meeqa qaba kan jedhuuf immoo waliin ilaallaa. Depending on its timing jedha yeroo fi galma akkasumas ka'umsa hojiirra oolmaa isaa irratti hundaa'uudhaan depending on its timing jechuun yeroo isaa irratti hundaa'uudhaan goal jechuun galma isaa irratti hundaa'u and motive jedha ka'umsa isaa irratti hundaa'uudhaan adaptation can either be reactive or anticipatory, private or public, planned or autonomous. Adaptation can also be short, long term, localized or widespread jedha. Wantoota kanarratti hundaa'uudhaan madaqsuun yookaan deebii kennuu yookaan ammoo tilmaamuu kan jennu jechuudha. Reactive jechuun deebii kennuudha. Anticipatory jechuun tilmaamaan waan hojjetamudha. Jijjiirama qilleensaatiif deebii kennuu jechuun jijjiiramni akkaataa itti deebiin kennamuuf yoo beektan taate yoo jijjiiramni qilleensaa garmalee ho'aa ta'e akka inni qorru deebii kennuu fi yookiin immoo yoo qorraa ta'e akka jiddugaleessaan ho'as dabalatutti deebii kennuu fi kan qabatu yookiin immoo tilmaamaan har'a yoo kana ta'e boru kana ta'a jechuudhaan deebii kennuu piraayiveetii dhuunfaadhaan irratti hirmaachuu akkasuma immoo yookaan paablikiidhaan hawaasummaan guutumaan irratti hirmaachuu. Plaanid jechuun immoo kan karoorfamee hojjetamu yookiin immoo autonomous jechuun kan ofiin of bulchuudhaan kaka'umsa ofiitiin hojjetamu jechuudha. Adaptation can also be short, long term, localized or widespread jedha. Kana jechuun immoo madaqfamni haala qilleensaa kun yeroo gabaabaa qaba, yeroo dheeraa qaba. Kun immoo naannoo yookaan iddoo tokko iddoodhaa gara iddootti wal dhabuu danda'a jedha. Yookaan kan addunyaa yookaan kan naannoo ta'uu danda'a jechuu isaati. In a managed natural system jedha. Sirnoota uumamaa hin bulfamne keessatti sirnoota uumamaa kan namaan hin hoogganamne kan uumaan yookaan waaqni qoftiin hoogganu kana keessatti adaptation is autonomous and reactive jedha. Madaqsuun kuni haala qilleensaa madaqsuun kuni kan of danda'ee fi deebii kan kennu yommuu ta'u jedha. Is the means by which species respond to changed condition jedha. Kana jechuun immoo mala gosoonni haalaa fi jijjiiramni qilleensaa deebiin itti kennamudha jedha adaptationiin kuni. Waan kana in this situation jedha. Haala kana keessatti immoo adaptation assessment is essentially equivalent to natural system impact assessment jedha. Haalota kanneen keessatti madaalliin qilleensa madaqsuu yookaan adaptationii kuni hojiirra oolmaan isaa bu'uuraan madaallii dhiibbaa sirnoota uumamaa wajjin wal qixa ta'uu yookaan equivalent ta'uu qaba jechuudha.
Inni itti aanee jiru immoo reactive or anticipatory adaptation jedha. Gosoota haala qilleensaa keessaa kan reactive kan deebii kennuu fi akkasuma tilmaamuudhaan hojjetamu kan ilaaluuf deemnu ta'a. Gaggabaabsinee kan waliin ilaallu ta'a. Reactive or anticipatory adaptation. Reactive adaptation is the one that takes place after the initial impact of climate change have occurred jedha. Madaqsuun haala qilleensaa kan reactive adaptation jedhamu kuni dhiibbaa jalqaba jijjiirama qilleensaa erga uumameen booda raawwatamudha jedha. Wanni kuni deebii kennuudhaaf waan raawwatamu waan ta'eef yookaan reactive godhanii irra deebisanii deebii kennuuf waan ijaaramuuf jechuudha. Anticipatory adaptation takes place before impact become apparent. In natural systems there is no anticipatory adaptation jedha. Wanni kun immoo dhiibbaan osoo mul'atin dura kan godhamu madaqfamuun kan tilmaamaa yookaan anticipatory jedhama. Inni kun immoo kan tilmaamaan otoo hin dhufne qilleensi jijjiiramee kana ta'uu danda'a jedhanii amma akkaataa dhaabbanni biyyoota gamtoomanii dhaabbilee tokko tokko hundeessee tilmaamaan hojjetan kanaan kan hojjetamudha jechuudha. Wanni kun tilmaamaan raawwatamaa akkasuma in natural jedha uumama keessatti. In natural systems there is no anticipatory adaptation jedha. Sirna uumamaa keessatti madaqfamuun tilmaamame hin jiru jedha. Uumama keessatti garuu namtolcheedhaan yaada namaarraa ka'uudhaan tilmaamuun hojjetamuun jira jechuudha. Inni itti aanee jiru private or public adaptation kan jedhudha. Kana jechuun maal jechuudha? Adaptation yookaan madaqsuu haala qilleensaa kan private yookaan dhuunfaan gaggeeffamuu fi akkasuma kan publicii mootummaan labsamee hawaasni irratti hirmaachuudhaan gaggeeffamu jechuudha. Private or public adaptation, the distinction is based on whether adaptation is motivated by private or individual household and campaigns or public interest government jedha. Kana jechuun sirni madaqsuu dhuunfaa yookaan haala kan uummataa kana keessatti garaagarummaan kan hundaa'u madaqfamuu maatiidhaan gaggeeffamu yookaan maatii dhuunfaatiin gaggeeffamu kanarraa ka'uudhaan maatii dhuunfaarraa ka'uun kan hojjetamuu fi akkasuma dhiisuu isaarratti dhaabbilee yookaan dantaa mootummaa yookaan uummata public interest or governmentiin kan hojjetamu jechuudha. Planned or autonomous adaptation kan jedhu mata duree itti aanee jirudha. Kana jechuun immoo madaqsuu qilleensaa kan karoorfame yookiin ofiidhaan kan ofiin of madaqsuudha jechuudha kan hin karoorfamne. Planned adaptation is consequence of deliberate policy discussion jedha. Kana jechuun madaqfamni karoorfame kuni bu'aa murtii imaammata itti yaadanii hojjetamudha yookaan policy discussion godhee murtaa'ee hojjetamudha. Based on awareness that conditions have changed or are expected to change and that some form of action is required to maintain a desired state jedha. Kana jechuun immoo haalli jijjiirama qilleensaa yookiin jijjiiramuun isaa akka hubannoo fi haala barbaadamu eeguudhaaf tarkaanfii bifa tokko tokkoon akka barbaachisu irratti hundaa'ee hojjetamu jechuudha. Akkasuma autonomous adaptation jedha kan ofiin of danda'e yookaan kan otoo hin karoorfamin hojjetamu madaqsuu. Kana jechuun immoo involves changes that system will undergo or is responsive to changing climate irrespective of any policy plan or discussion jedha. Jijjiirama sirnoonni
imaammata karoora yookaan murtii kamiyyuu osoo hin ilaalin haala qilleensaa jijjiiramaa jiruuf deebii kennuu keessatti hojjetamu kana of keessatti dabalata jechuudha. Pilaaniin yookaan diskishiniin murtii karoorfamee hojjetamu imaammanni itti bahee hojjetamu kan hin jirredha jechuudha. Kan ofiin autonoom ta'ee hojjetamudha. Climate change mitigation, it refers to avoiding and reducing emission of heat, trapping greenhouse gases into the atmosphere to prevent the planet from warming to more extreme temperature jedha. Kana jechuun jijjiiramni qilleensaa salphisuu yookaan mitigation jedhamu. Inninis pilaaneetii gara ho'aa deemu garmalee akka hin ho'ineef gaaziiwwan ho'aa gara qilleensaatti galchuudhaan galchaa jedhamu kana gaazii garasitti galu kana hambisuu fi hir'isuu agarsiisa jechuudha. Kan salphisuu jedhamu kuni waan kana salphisnaan hojjetama jechuudha. For example jedha fakkeenyaaf wanni kuni reducing the source of heat, trapping greenhouse gases, the burning of fossil fuels for electricity jedha. Madda ho'aa gaazotaa greenhouse kana jechuudha. Kan gara samiitti galu kana akkasuma boba'aa gubuu fi foosilii hambaa humna ibsaatiif fayyadamamu dhakaa cilee kan jedhamu kana fa'aa waan kana xiqqeessuudhaan humna elektirikaa jara kanaan maddisiifamu ifa aduutii fi akkasuma kan bishaaniin hojjetamuun bakka buusuudhaan jijjiirama qilleensaa salphisuu jechuudha. Heat or transport and enhancing the things that accumulate and store the gases such as the oceans, forest and the soil jedha. Kana jechuun immoo ho'a yookiin geejjiba hir'isuu fi siinqii gaazotaa kan kuufamanii kuufataadhaan gara galaanaa yookaan bosonaa fi biyyee keessatti akka jijjiiramni qilleensaa hin uumamne bosona kunuunsuudhaan akkasuma biyyee kunuunsuu fi faalama garbootaa eeguun jijjiiramni qilleensaa yeroo baay'ee garboota irratti hundaa'a wantoota kaan caalaa jechuudha. Waan kanarratti hojjetamuudhaan jijjiirama qilleensaa salphisuun akka danda'amudha. Mata dureen keenya itti aanu International Convention and Agreement on Climate Change kan jedhudha. Kana jechuun immoo waltajjiilee idil addunyaa gurguddoo fi waliigaltee jijjiirama qilleensaa irratti kanaan dura waliin mallattaa'ee ture. Mata duree kana jalatti kan ilaallu ta'a hamma walitti deebinutti nagaan tura.